Tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa Gijimaataa galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi 25 irratti Washington DC irraa dabarsuun sagantaa afaan Oromoo ammaan tan jalqabna. Caamsa 8 bara 2013 ardalla daqiiqaa 30 qabnutti oduu gurra biyyaa walitti gurreessaniin eeguu jirra isanii guyyoo daqiiqaa 30 fuutaniitiin qophiiteen nu caqasuu jirtan. Olmaaf bultii addunyaallee irraa quba qabaachuuf qophooftanii nu eeggachuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna waliin qe'ee nagumaayyuu ani soora haala keessan keessummeessa. Dirree Dimookiraasii. Dhaabbii mirga ilmaan namaa liigii mirga namaa ibsikalee baas keessatti Harargee bahaa aanaalee bulchiinsa naannolee Somaaleetiin daangessanitti walitti bu'iinsi jiraattota Oromootiif naannoo Somaalee jidduutti deemuu jiruun nami hedduun lubbuu dhabee qabeenyi hedduun badee nami Oromoo immoo hedduun baqatee jedheetiin gabaas baase. Oduu tana mootummaa naannolee lamaan irraa qulqulleeffachuu fi ammatti hin taane waan jiraataan naannoo suniin hin jedhetti jira namoota dubbisee garasiisan deebisa. Gareen mirga dhala namaaf falmuu liigii mirgaa dhala namaa gaanfa Afrikaa jedhamu mootummaan federaalaaf kan bulchiisota naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa keessatti gidiraa baatilee 6 oliif Oromoota irra ga'aa jiruuf furmaata tokkollee kennuu dhabuunsaa na yaaddessee jira jechuudhaan ibsa isaa kaleessa baase keessatti beeksisee jira. Dhaabbanni mirga dhala namaa kun maddeensaa adda addaarraa odeeffannoo argachuusaa eeruudhaan wal dhibdee daangaarraa kan ka'e ookkara bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Ogaaden gidduutti deemaa jiru kana keessa mootummaan illee harka qaba jedha. Ookkara kanaan Oromoonni du'anii fi achi buuteen isaanii dhabame 37 ta'uu isaanii akkasumas kanneen qe'ee ofirraa buqqaan 20,000 ta'uu ibsee jira. Beeladaaleen akaakuu adda addaa walumaa galatti 700 ta'anii fi qabeenyaalee kabiroon illee jalaa saamaman jedha. Liigiin mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa ookkarri Oromoota Harargee bahaa jiran irratti geggeessamu kun humnoota hidhattootaa lamaan akka deeggaramu dubbatee isaanis humnoota federaalaa liyyuu poolis jedhamanii fi milishoota naannoo Ogaadenii jedhee jira. Gama Oromiyaatti garuu kanneen aleellaa sana ofirraa ittisuuf yaalaniyyuu akka dhannoon isaanii irraa sarbamu dubbata. Kanneen hidhamanillee ni jiru jedhee jira. Oromoota ajjeesamaniif dhabaman walumaa galatti 37 keessa 2 maanguddoota Oromoo 2 obbo Muhammad Qaasimiif obbo Kadir Aliitii jedha ibsi liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kun. Dhaggeeffatoota keenyaa imannaa gareen mirga dhala namaa dhiyeessu kanaaf deebii mootummaa argachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu har'aaf nuuf hin milkoofne. Aangawaa olaanaa akka bulchiisa naannoo Oromiyaa tokko quunnamne dhimmisaa akka kallattiin isaan hin ilaallanne nuuf ibsanii lakkoofsa telefoonaa aangawoota Harargee bahaa nuuf kennan. Achi booda bulchaa Harargee bahaa itti gaafatamaa dhaabbata Dimookiraatawaa Oromoo aanichaa aangawaa bulchiisaa fi nageenyaa aanichaatti bilbillee ana qumbii jechuudha garii telefoonni isaanii cufaadha. Kaan immoo hin deebisan. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti aangawoonni naannoo sanaa irra jiriin isaanii walgayyaa gabooriitti turuun qabamanii jiru. Yaali keenya boorisitti fufna. Ammaaf garuu jiraataa tokko dubbisee kan isaan naan jedhan jiraataa ana qumbii jechuudha siniif dhiyeessaa kunooti. Jalqabarraa wanni kun bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Waggaa 2 dura jechuudha. Waggaa 2 dura araddaa jaharratti araddaan tun teenyaa fi teenyarratti jiraattonni naannoo shaniitii fi kan naannoo keenyaa kun. Jiraattonni bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee bahaa aanaa qumbiitii fi kan naannoo shanii aanaa gaara leencaa kan jedhamu. Yeroo waliin bu'anii. Yeroo saniif ummatumaa fi ummataa beektaa wal lolanii deebi'anii karaa manguddootiin walitti araaramanii nama walirraa jeesanillee akkasii gumaa ni kafalama ture beenyaan ni kafalama walirraa kafalatan seera aadaa qaban. Yeroo walitti bu'an sana namni du'e jira?
Bara dheeraa wali boonse kunnuma jira garuu sababni akka ammaa itti hammaate waraana jaaramee jira kanaannoo shanitti falliyyuu poolis jaamu poolisii addaa yookiin humna addaa kan jaamu. Mee utuu isaa ammaatti hin seeniin dura isa bara 2003 sanattan si deebisa. Bara sana namni du'e yookaan namni madaa'e ture? Nama baay'ee du'e yeroo sanis yeroo san kararachurraa kan namni du'e keenya qofaame namni yeroo san du'eeti oggaa lolli jabaate namni keenya naannoon shanii araddaan tun teenya jaanii lolan irra deemsisaa jaaniiti iyyannaa deeman. Warri gama Oromiyaa. Warri gama Oromiyaa yeroo iyyannaa deeman jarri naannoo godinarraa dhufanii laalanii araddaalee jahan tana federaalaa wajji dubbanneeti akkaataa haala bijjeessinaa tana booda lolli dhufuun jiru warra naannoo shanii wajjinis dubbannee jirraa jaanii deeman bara 2003 keessa. Waa'een namoota walitti bu'anii wal ajjeesanii yeroo sanatti maal ta'e? Yeroo san walitti bu'anii wal ajjeesanii karaa keenyaas nama isaanii awwaallatee kunis nama isaanii ni awwaallate. Namni walitti deebi'ee daraaramne. Walitti deebi'anii jireenya nagayaan jiraanne garuu namu awwaallateetuma akkuma diinaa ta'anitti if eeggannoodhaan jiraatan garuu araddaalee jahan irra lolli deemsifame san namoonni keenya namoonni naannoo afurii jechuun irraa baqatanii ol galan karaa araddaalee ollaa isaanii keessa baqatanii galan. Gama kaanii gama bulchiisa naannoo shaniiti. Kan naannoo shanii ol siiqanii jarri cinaan ammoo jara naannoo keenya keessa jiru jara tokko jira jarri kun ammoo nuti naannoo shan ta'uun nu wayyaa jaanii jarri muraasni araddaa sanirraa osoo hin baqanne achirratti hafanii jarri jiraattonni aanaa naannoo shanii jechuudha ol bahaniiti araddoolee tana qubannaa isaanii godhanii irra qubatanii jechuudha araddaa jahan. Amma maaltu lola fidere? Bara kana keessa lolli sababni itti deebi'ee dachiin tunteenya namnummaan achi duraan jiraataa achi katee dachiisan keessa deemuu hin danda'u namni keenya yoo gad deeme rasaasaan dhawanii amma waggaa dubbiin tun hammaatte manguddoon ilaa Finfinnee deemanii iyyannaa waggaa goona jaan jidduma manguddoon ol kutte kana isaan liyyuu poolis kanaan bahanii magaalaa aanaa sanii guddoo Tamminoo jaamtu dhukaasa irra bananii waan qabeenya mootummaa ta'ee tan mana haakimaa tan mana barumsaatii fi waan tajaajila adda addaa akkasumas hanga poolis xaabiyaa mootummatti wanni takka nafne baandiraa naannoo afurii buusanii gubanii waan jiraachufa gubanii qabeenya uummatallee saamaniiti magaalaa tana qabatanii guyyaa 3 irra turanii oggaa guyyaa 3 irra turan uummanni wanni keessa jira baqattee iyyatanii helikoophteraan waraanni federaalaa dhufee jira dhawarraa maali haalli kun oggaa ja'an magaalarraa buqqaanii baadiyyaa keessa qubatanii jiran. Yoomi kan kun ta'e? Ji'a 7 dura diinummaan hamtuun guyyaa magaalaa cabsanii qabeenya akkasi guurratan san booda lolli deemaatuma jira namni waluma ajjeesa guyyaarraa namni du'aatuma jira amma eega siyaasa jechuudha. Yeroo sana maaltu ta'e yeroo baatii 7 dura bulchiisa naannoo shaniirraa humnoonni dhufanii nu rukkutan jettu kana? Yeroo kana gaa nuti uummata akkasirraa quban qabnu jarri naannoo keenyaatiis poolisiin magaalaatiis milishaan gandeewwanii kan ja'amanii sumaata ka qophiirran jiranii akkuma jiranitti dhufanii magaalaa marsanii dhukaasa rabbannaan namuu magaalaa gadhiiseeti lubbuma isaatiin bahee hojjettoonni mootummaatiis baadiyyaa keessa faca'anii namoonni naannoo san qubatanii baadiyyaa keessa jiraniif gaara keessa faca'anii isaan akkasumas dukkaanneen jiranii fi waan qabeenya uummataa ni saaman guututti ni saamanii haayiskuul tokko ka jirullee haaraya ka amma ijaaramuuf deemu ka qorqorroon isaa buutee kuusaa mana dawaa kuusaalee adda addaa cabsanii makiina fe'anii karaa magaalaa biyya isaanii galfatan. Kun baatii 7 dura. Baatii 7 dura eegas boodallee manguddoon Finfinnee deemanii qabeenya keenya kanatti hedduun nurraa saamame manni barumsaan jiru manni yaalaan jiru tajaajila harkachaan jiru magaalaa kanatti haalatti deemu mala nuu dhawaa jaanii deemanii eega waraanni federaalaa kun dhufe booda hojjettoota mootummaatii fi jarri tokko ni deebi'anii magaalaa keessa deebi'anii itti jiraachaa jiran amma garuu jiraattonni naannoo sanii amma duran deebine lubbuu isaanii sodaachaa jiranii qabeenyarraas wanni takka lilmeen takka deebitee hin jirtu sabuuran. Namoonni baadiyyaatti baqatan akkuma baqatanitti jiruudha kanatti jettu amma? Isaan akkuma baqatanii jiran ammallee guyyatti kadu'aa jiru jara magaalaa keessatti deebi'e osoo hin ta'in jara baadiyyaa sanii amma kadumaa jiru. Araddaalee warra duraan irraa dheessan sanatti deebi'an moo bakka biraatti baqatan? Bakka bira baqatan araddaalee ollaa jira araddaalee isaanii ol jirtu jira araddooluma san keessa baqatan jechuudha. Maaliif ajjeefamuree irraa baqataniiru yoo ta'e mee? Ol dhufanii amma araddaalee jahan duraan falmiin irra jirtu kanallee araddaalee jaha kanatti illee dhaabbatanii ammallee hulluuqaniituma wareentoo ja'amanii nama 4 fi 5 halkan deemanii biitii teenya sun tiifattuudha namni hoggaa horii jala bobba'ee bakkuma horii jala deemetti ajjeesan nam 2 nam 3
ammallee namoonni kadhawamanii Harar hospitaala caffee jedhamullee kadhafamaa jiranis ni jirani guyyaa guyyaarraa namni du'aatuma jira jechuudha guyyaarraa tiiseen horiitis ni duuti namni meeshaa harkaan qabne haqobaa deemus dhokaasaniituma ajjeesanii namni akkasumatti guyyaa guyyaarraa du'aa jira. Qabatamaadhaan as dhiyootti waan ta'e maaltu jira? Irraa booda amma kaleellee dhufaniiti magaalaa san silaa magaalaa guddoo aanaa sanii ol kutanii rasaasa jiraattota biyya teenyaa tanaa wajji walitti dhawan booda jarara nama gatu kana maali jedhanii hoggaa faanarra deeman faantii isaanii gizee deemtee kaambiidha itti kaambii waraana liyyuu poolisii jedhamu kana galti. Achi ammoo humnaaf namni dubbatu hundi waraana guddaadha waraana humnaa tiifataan tokko danda'ee rasaasa itti dha'uu miti hoggaa faantii isaanii deemtee yennaa achi seentee isaan dhiisaniituma hudduu duuba deebu. Kan eenyuuti liyyuu poolisiin kun? Liyyuun poolisiin kun amma dachiin isaan irra jiran tun dachii naannoo Oromiyaati garuu naannoo shaniiti. Eenyudha kan liyyuu poolisii kana ajaju mootummaa federaalaati moo bulchiisa naannoo shaniiti? Akkaataan isaan itti dhaabbatan duraan adda bilisummaa baasaa Ogaadeen biyyarraa baasuuf kan jiru mootummaan Itoophiyaa amma eenyuun akka ajajamullee annaa galutti hin jiru gaa'e waan Itoophiyaa keessatti jecha federaala olitti namni bulu hin jiru Itoophiyaa keessatti isaanuma jala bulan jeesii yaadaan Itoophiyaa maatu ajaje jeesii yaada. Walitti bu'iinsa akkanaa aanaadhuma keessan keessa jira moo aanaalee kabiroo naannoo keessanii keessas akkasuma? Akkasuma aanaa nuun ollaa jira aanaa mayyuu kan jedhamu isaan amma yeroo ammaa jiru tanatti lolli nu daran isaanitti cimaa jira horii baay'eellee duraa saamamee jira gaalaa toora 400 fi wayiiti akkaan dhagayaa jirutti. Kun yoomi dhiyeenyatti moo akkuma kan keessanii duraan? Lolli yeruma takka ka eegalame baatii 7 dura lolli kun kan eegalame karaa naannoo Booranaa kana akka dhageenyutti naannoo Booranarraa karaa naannoo keenyaa kana naannoo Harargee lixaa kanallee akkanumatti aanaa magaalaa Bordoddee naannoo Jaamtutti lolli kun ni jira ammallee naannoo Harargee bahaa cinaasan naannoo Jijjigaa kana jechuudha. Naannoo sanillee lolli kun dabree waliin bu'insi akka jiru numa dhageenya nuti maal keessa akka jiran gaafa keenya yoon beeknellee. Ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha. Galatoomi nama. Ayyalam isaanii nu caqasuu jirtan cufaan galateeffannaa yaadii san nu barreessitan waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deen amma nu qo'absiisa nu bilbilaa nu barreessa qophiiteen waan gargaraarraa caqasuu dandeettanii feesbuuk irraa televezyiinii irraa raadiyoonii irraa waan gargaraarraa nu barreessaa nu bilbila yoo ammoo ergaan teessan ariifattee nuun baate feetanii 222 extension dameen gara afaan oromootti san dabarsitu 13 nu bilbilaa nu barreessa jenna.